yuutuubii jalqabuuf jettanii yookiin immoo tiiktookis jalqabuuf jettanii sababa viidiyoo ediitingii yookiin immoo namni viidiyoo editini godhu dhabamee dhiisan ta'uu danda'a. Viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu nama homaa viidiyoo ediitingii hin beeku jedhu irraa kaasee hanga leevelii advaansii ta'etti bilbila keenya fayyadamuudhaan akkamitti akka viidiyoo ediitingii gochuu dandeenyu ni ilaalla. Appiin nuti fayyadamnu CapCut'dha. Kallattumaa gara CapCut'ii seenna. Akka gara CapCut'ii seenneen jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu gara siitingii CapCut'ii kana seenuun siitingii iddoo kana mul'atu. Siitingii ishii keessa seennee add default ending kan jettu kana cufuudha qabna jechuudha ishii kana. Kunis kan nu gargaaru dhuma irratti akka CapCut jedhee nuuf hin dhumneef nu gargaara waan ta'eef kana cufuudha qabna jechuudha. Achiin keessaa bana. Achiin CapCut interface isaa akkas fakkaata jechuudha fuuldurri isaa. CapCut viidiyoo edit gochuuf qofa osoo hin taane wantoota baay'ee qaba. Gara expand kan jettu kana yoo tuqne ilaalle photo editor, AutoCAD, product photos warra kana hundi tokko tokko faayidaa qabachuudha. As keessaa fayyadamuu dandeenya, kaameraan isaa fayyadamuu dandeenya. Auto captionii qaba, background remove ni gochuu ni danda'a. Telepromoteriin kun kan inni nu fayyadu barreeffama dubbisaa of viidiyoo of waraabuudhaaf. Kunis akkuma argitan viidiyoo isaa cufeen jira malee asirraa barreeffama keessan iddoo barbaadanii asitti fidanii barreeffama barreeffattan galfattanii asirraa dubbisaa viidiyoo of waraabuu ni dandeessu jechuudha. Telepromoteriin kun kanaaf nu fayyada. Kunis baay'ee bareedaadha. Kontentii barreeffanne kana dubbisaa viidiyoo waraaba asuma fuulduratti jechuudha. Kanaafuu tuuliiwwan kana hundumaa fayyadamuu ni dandeessu. Amma gara viidiyoo editingiitti waan ta'eef kan nuti ilaallu kallattumaan gara viidiyoo editingiitti taasisa. Kanaafuu viidiyoo edit gochuu jalqabuuf asirraa mallattoo pilaasii kana tuqu new project kan jettu kana. Erga isa tuqnee akkasitti nuuf fida. Asirraa suuras yookiin viidiyoos upload godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma viidiyoo keenya select godhannaa warra edit gochuu barbaanne jechuudha. Tokko isaas fudhachuu ni dandeenya. Ammasuma tokko yoo fudhanne hunda isaa paartii ta'e immoo irraa fudhachuu barbaanna yoo ta'e iddoo kana kanuma irratti tuqneet crop kan jettu kana dhaqnee akkasitti amma barbaadame amma right goonee add gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma barbaanne irraa fudhannee bira galchuu ni dandeenya. Editing interface isaa akkas fakkaata jechuudha. Keessa seenerra. Kanaafuu tokkoon isaa waan asirra jiran ni ilaalla. Qofaan xiqqoona qabee waan jiruuf sagalee koo dhiifama si gaafadha. Kun resolution ittiin export goonudha. Baay'inaan kan gorfamu akka viidiyoo keenya irratti hundaa'a garuu 1080 yeroo baay'ee jechuudha. Isheen kun immoo export yookiin save gochuuf viidiyoo keenya kan nu gargaarudha. Asirratti immoo yoo dabarre iddoo kana expand yookiin immoo kun viidiyoo gidduutti utuma gochaa jirru guutummaa isaa viidiyoo keenya bal'inee ilaaluufidha kan nu gargaaru. Kanaan play goonee ittiin irratti dhaabuufidha kan inni nu gargaaru. Isheen kun immoo undo jedhamti ishee kana jechuudha. Wanta hojjenne tokko duubatti deebisuuf akka hin hojjenne gochuudhaaf jechuudha. Yookiin amma fakkeenyaaf kana yoo dileetu kana ishii kana yoo tuqne duubatti nu deebisa jechuudha. Isheen kun immoo bakka duraatti nu deebisa. Kun immoo deebisee balleessa jechuudha. Kun immoo itti fufnee yoo ilaalle isheen kun immoo iddoon kun pilaasiin kun viidiyoo haaraa yookiin suura biraa dabaluufidha. Fakkeenyaaf yoo akkasitti dabale suurota kana akkasitti naa dabalaa jechuudha. Iddoo jiru kanatti jalqaba irratti viidiyoo keenya erga upload godhannee booda kan nuti jalqaba irratti sirreeffachuu qabnu viidiyoo kana maaliifan barbaade isa jedhudha. Yookiin viidiyoon kun maaliifidha kan jedhu ilaaluudhaan yuutuubiidhaaf immoo tiiktookiidhaaf immoo yookiin instaagiraamiif immoo kan jedhu jalqaba dhufnee aspect ratio kana sirreeffachuudha qabna. Aspect ratio keenya tuqannee
TikTok yoo ta'e kanarra tuqna, YouTubeidhaaf yoo ta'e akkasitti, Instagramii yoo ta'e innoo asirraa nutti himaa wantoota barbaannuuf jennee amma kun kan TikTok fidhaa qophaa'aa jirudha waan ta'eef kana normaalii kan TikTok irra godhachuu danda'a. Tuuliiwwan asirra jiran hunduma isaa tokko tokko ni ilaalla. Jalqabarra kan jiru edit kan jettu kana jechuudha tuquu dandeenya. Editiin kun karaa biraa immoo kanuma irratti viidiyoo keenya irratti tuqnee bakka editii kanaa nu baasa jechuudha. Jalqabarra editii kana erga tuqnee kan nuti argannu Splitetti. Kunis viidiyoo keenya yookiin suura keenya bakka lamatti qooduufidha kan gargaaru. Kana splitii kana yoo tuqee viidiyoo keenya bakka lamatti qoodachuudha. Isa kan ta'e kan hin barbaanne keessaa balleessuu dandeenya. Fakkeenyaaf gidduu kana viidiyoo kana hin barbaanne yoo ta'e bakka lamatti kunnee gidduu kana kan jirtu dileet gochuu dandeenya jechuudha. Akkasittiin splitiin kanaaf nu fayyada keessaa kat gochuudha jechuudha. Yookiin immoo kanas hin barbaannu yoo ta'e viidiyoo keenya irraa kutuu dandeenya. Yookiin immoo kana tuqnee iddoo kana amma barbaannu duwwaa select godhachuu dandeenya viidiyoo keenya jechuudha. Asirraanis immoo akkasittiin fayyadamuu dandeenya. Splitiin kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni itti aanu speediidha. Amma speedii kana gosoota lama jiru, normaalii fi curvii speedii jira. Normaal speediin speedii keenya amma murtaa'aa ta'e irra kaawwachuuf nu gargaara. Amma normaaliin isaa tokko irra kan jiru yoo ta'u akkasitti deema. Yommuu akkas gadi buunee suuta nu jira. Amma xiqqeessaa deemnu dheerinni viidiyoo keenya dabalaa deema. Speediin isaa immoo hir'achaa deema jechuudha. Yommuu daballe dheerinni viidiyoo keenya gabaabbachaa, speediin isaa immoo akka malee saffisaa ta'aa deema jechuudha. Akkasittiin kana normaal dabalachuu dandeenya. Isheen kun immoo iddoo kanaa kan nutti agarsiistu change audio pitch kan jettu kun sagalee keenya normaalii akka ta'uu fi yookiin immoo akka jijjiiru gochuufidha jechuudha. Kana yoo irratti goone yookiin irratti goone audioon keenya yeroo speediin dabalu qallachaa deema. Yommuu speedii hir'isne furdachaa deema. Garuu yoo irratti dhiisne normaalii audioon keenya normaalii ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee yoo irraa kaastan gaariidha yaada. Karviin kun immoo karvii kana yoo ilaalle speedii keenya karvii iddootti dabalutti akka malee daballee karaa karvii ta'e kuni karaa professionaalii ta'edha. Custom kan jedhu kanaan godhachuu dandeenya yookiin immoo as keessaa filannee irra kaawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf custom kana irratti yoo tuqe edit gochuun qaba. Edit kan jettu kun irra jirti. Edit godhee amma iddoottan speedii dabalachuu barbaade suuta nan deema. Asitti speedii dabaluu yoo barbaade akkasittiin asolee akkas ta'a jechuudha. Amma yoo ilaalle suuta akkasitti speedii keenya dabalachuu dandeenya. Asitti immoo gadi bu'ee suutadhee akka deemu yoo barbaade amma asirratti ilaala. Kun speedii gadi buusa iddoo kana akkasitti. Ishiin kun immoo iddoo kana adbiit kan jettu speedii keenya haaraa biitii kana haaraa dabalachuu yoo barbaade iddoo kanatti kanarraan tuqaa akkasittiin olaa dileet gochuufidhaaf immoo asii yoon dileet gochuu barbaade kanarratti tuqee dileet gochuu nan danda'a jechuudha. Akkasittiin speedii keenya control godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kuni karaa professionaalii ta'edha. Baay'ee kan namatti toludha. Erga speedii keenya ilaallee kan itti aanutti kan nuti ilaallu animationiidha. Animationiin kana animationii jechuun yookiin wantoota dhaabatu tokko sochiitti godhuu jechuudha. Yookiin sochii godhatee akka bahu yookiin sochiidhaan akka keessa turu yookiin immoo akka bahu jechuudha. Animationii apply yeroo goonu in jira, out jira, asirra komboon jira.
kun yeroo ba'uudha. Kun immoo yeroo seenu viidiyoon keenya yeroo seenu viidiyoo biraa jalqaba yeroo seenu jechuudha. Viidiyoon keenya kun yoo gidduuttis ta'uu danda'a oddoo viidiyoon keenya jalqabu jechuudha. Viidiyoon fireemiin keenya iddoo jiru tokko aawutiin immoo viidiyoon keenya yeroo ba'u jechuudha. Koomboo kan jedhu kun immoo gidduutti viidiyoon keenya sochii haa qabaatu moo gamaa ta'u kan jedhu irratti hundaa'a. Kana filannee akka viidiyoo keenya irratti hundaa'a. Gosa viidiyoo keenya irratti hundaa'a. Amma aawutii keenya kanarra yoo keenye akkasitti nu ba'a jechuudha. Gosa barbaanne irra kaawwachuu dandeenya. Akkasitti as keessaa filannee irra keenya inni keenya sirreeffachuu dandeenya. Akkasitti zoom outiin jira, slide left, zoomiidhaan yeroo baay'ee kan fayyadamu zoom out. As jalaa immoo yoo ilaalle sekendii keenya turtii yookiin dureeshinii inni qabaachuu qabu asii adjust godhachuu dandeenya jechuudha. Sekendii tokkoof immoo lamaaf haa turu 0 asirraa adjust godhanna. Kun animeeshiniin keenya viidiyoo keenyatti yeroo bareedina gochuudha kan nu gargaaru. Ittaanee effektiiwwan jiran laalla. Effektiin viidiyoo effektii fi bodii effektii jira. Viidiyoo effektii kana yoo tuqe yookiin bodii effektiin kun viidiyoo select godhannee jiru irratti jechuun kana duwwaa irratti kan effektiin uumu. Kana duwwaa irratti garuu overlayidhaanis immoo viidiyoo hundarra akka nu ta'u yoo barbaanne kana jalaa baanee effect kan jedhu as jira. Kun hundarratti apply gochuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoon tuqee kanarratti amma liikii kan jettu kana kana yoon select godhe adjust godhachuu nan danda'a. Speed isaa range waan akkasii godhachuu nan danda'a. Kunoo as jala gala inni karaa kana asirra jechuudha. Akkasitti guutummaa viidiyoo irratti apply gochuu nan danda'a isa kana liikii kana. Inni kun karaa asiinii kan jirudha jechuudha. Garuu immoo karaa editii yoo seenne viidiyoo keenya kanarratti qofaadha kan inni apply ta'u. Effektiin keenya kan inni apply ta'u viidiyoo kana qofa irratti. Isa duraa amma barbaanne dheeressuu yookiin immoo gabaabsuu ni dandeenya. Garuu isa kana viidiyoo keenya irratti apply goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf gosoota viidiyoo jira, animeeshiniiwwan, viidiyoo effektiiwwan jiran kana akka gosa viidiyoo keenya irratti hundaa'e akka nu barbaachisutti irratti apply godhachuu ni dandeenya. Effektiiwwan baay'eetu jiru asirraa seennee filachuu ni dandeenya. Body effektiin kun immoo qaama namaa irratti jechuudha yookiin qaama irratti kan apply ta'udha. Yoo filannee ilaalle qaama keenya irratti, qaama namaa irratti malee viidiyoo irratti effektii baay'een godhu, garuu qaama namaa irratti apply ta'a jechuudha body effektiin kun. Kan viidiyoo keenya faana deemu asirraa barbaannee irra kaawwachuu ni dandeenya. Body effektiinis baay'ee jiru. Amma fakkeenyaaf funny face yoo fudhanne TikTok irratti baay'ee vaayiraalii waan ta'aniif asirraa fayyadamuu dandeenya. Body effektiidha isaan kuni. Akkasitti body effektii baay'ee jiru. Isaan kana fayyadamuu dandeenya. Immoo effektii taanee kan jedhu dileetiidha. Viidiyoo keenya kana dileet gochuufidha yookiin balleessuufidha. Kan itti aanu kun immoo enhance voice kan jedhudha. Viidiyoo keenya audio isaa enhance gochuudhaaf yookiin sirriitti qulqullinni isaa dabaluufidha jechuudha. Inni kun kanaaf nu gargaara. Isolate voice kan jedhu kun immoo itti aanee jira.
Isolate voicing kun viidiyoo keenya irraa muuziqaa baasuu yookiin immoo muuziqaa duwwaatti hambisuudha. Awudoo baasee muuziqaa isaa kophaatti hambisuufidha jechuudha. Keep voice yoo jettan awudoo keenya nuuf hambisaa jechuudha ishiin kun keep voice. Remove voice inni kun immoo voice keenya baasee muuziqaa jala jiru nuuf hambisaa jechuudha. Kunis baay'ee kan nu fayyaduu danda'a. Muuziqaa jalaa baasnee awudoo qofa dhaggeeffachuu irraan yookiin immoo muuziqaa isaa duwwaa hambisnee awudoo isaa yoo balleessuu barbaanne nu fayyada jechuudha. Kanatti isolate voice nu fayyada jechuudha. Ittaanee retouch kan jedhu jira. Retouchiin kun fuula keenya yookiin edit godhachuufidha. Fuula wantoota jiran ilkaan warra kana asirratti edit goonaa jechuudha. Meekaappiin adda addaa illee jira asirraa. Eyeshadow guutummaa fuula keenya edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma Photoshoppiitti kana godhuudha. Kun AI fayyadamee dheerina hidhii maal ija dheerinsa leengisii kan funyaanii sirreessuu dandeenya. Ishii kana fayyadamne retouchiin kun jechuudha. Qaama keenyas guutummaa isaa normaal isaa asirratti sirrachuu ni danda'a jechuudha. Kuni kophaattuu viidiyoo kophaa barbaada. Koorsiinsaa guutuun jechuudha. Kan kana barbaadaan hojjetamuu danda'a. Koorsiinsaa koomentii irratti kaa'uu dandeessu. Kan itti aanu kun remove back kan jedhudha. Remove back kana yoo ilaalle viidiyoo keenya irraa background isaa remove gochuu kan gargaarudha jechuudha. Kunis gosoota baay'ee jira. Auto removal, custom removal fi chroma key kan jedhu jiru. Amma viidiyoo haaraa yoon dabale isinitti agarsiise. Amma viidiyoo kana keessaa chroma key yoo auto removaliin guutummaa isaa duubarraa background kamiyyuu remove nu godha. Auto removaliin jechuudha. Akkasittiin garuu xiqqoo ni hambisa. Background green taanaan chroma key fayyadamuudha qabna. Custom removaliin kun kan inni nu fayyadu irratti brush goonee jechuun wantoota kan nu hafuu qabu akkasitti irratti hambisee remove nu godha jechuudha. Hin deemneet isa kan irraa remove nu godha jechuudha. Kunis gaariidha. Garuu yoo kun kan nu fayyadu yoo background keenya green yookiin background sirrii hin taanedha. Background normal yoo ta'edha. Garuu green taanaan green yookiin kararii kan ta'e taana kararii normaalii wayii taanaan asirraa irratti apply goone irraa remove godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kan amma overlay yoon taasise background wayii galcheen isinitti agarsiisa. Overlay irra yoon galchee asii immoo akkasitti yoon galche kan amma saayizii isaa xiqqeessuu nan danda'a. Awudoo yoo galchineef amma kana
saayizii isaa akkasitti guddachuu dandeenya. Waa'ee overlay booda ilaalla. Kun overlay irra galeetudha. Kun garuu normaalii main videodha. Yookiin kun B-roll kan jala galu kan gubbaa galu yeroo baay'ee green screen yeroo fayyadamu overlay irra galchuudha qabna. Maaliif background kan biraadha filanna waan ta'eef overlay galchine fayyadamuudha qabna jechuudha. Akkasitti chroma key keenya sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo chroma key galla remove baagii jala laalleerra waan ta'eef akkasitti akkamitti akka background keenya jijjiiruu dandeenya laalleerra. Ammoo volume kan jettu kun viidiyoon keenya kun sagaleen isaa hagame guddisuu yookiin xiqqeessuudha. Sagalee viidiyoo keenya sagalee isaa jechuudha. Kunis sagaleen biraa jala gala yoo ta'e akkasitti xiqqeessuu dandeenya. Kanaaf nu fayyada volume keenya. Transformii kun immoo transformii kana irratti viidiyoo keenya rotate gochuu yookiin bakka isaa akkaataa isaa jijjiiruu yoo amma ol galagalee akkatti jira ta'e viidiyoon keenya ol galagalee rotate kana tuqnee sirreeffachuu dandeenya. Mirroriin kun immoo kallattii isaa nu jijjiira. Kallattii isaa akkas naannee jiru gara biraatti nu naanneessa. Kallattii jijjiiraa jechuudha yookiin mirrorii akka daawwitii jechuudha yookiin akka daawwitiitti nu jijjiira. Kan biraa resize kan jedhu kun immoo akkaataa isaa sirreeffachuudha. YouTube'dhaaf yookiin Instagram ishiin kun viidiyoo keenya kana 16 yoo jedhe amma akka YouTube'if ta'utti sirreeffachuu danda'a. Right yoo jedhe amma walakkaa irratti akka YouTube'if ta'utti crop naa godha jechuudha. Cropping keenya kun garuu customing jedhee akka barbaadetti taasisuu nan danda'a. Reset viidiyoo tokko YouTube irraa fuunee TikTok irratti gallakkisuu barbaadna yoo ta'e asumnee resize kan jettu kanaan kan YouTube'if ta'u kan YouTube'ii TikTokitti deebisuu dandeenya. Kan immoo TikTok irraa dhufe gara YouTube'itti bal'isuu dandeenya jechuudha. Kan YouTube'if akka ta'utti. Transforming kun kanaaf nu fayyada jechuudha. Transforming kana jechuudha. Auto framing kun immoo auto reframing kun viidiyoo keenya kan YouTube irra jiru yookiin TikTok irraa fuunee ofii isaatiif fayyadamee frame isaa nu tolcha jechuudha. Gara viidiyoon deemutti fuula namaa barbaade nu galcha jechuudha. Auto reframing kun YouTube ifan barbaade yoo ta'an kanama ofiif ol butee ela naannoo viidiyoo barbaade naannoo fuula namaa barbaade irra nu galcha jechuudha. Auto reframing kun Instagram yoo akka waraane amma original isaa barbaade kan taane jiru adjustedha. Adjusting kun brightness, contrast, saturation yookiin kararii isaa hundumaa grey gochuudha kan nu gargaarudha. Asirraa xiqqoo ishee yoo ilaalle brightness isaa akkatti gad buusuu hunduma isaa in ilaalla. Asirraa HSL kan jedhu jira. HSL kun whose saturation fi lightness bakka bu'a. HSL kun kan nu gargaaru kararii tokko dabaluu yookiin hir'isuudhaaf nu gargaara. Amma magariisa yoo dabaluu barbaade magariisummaa isaa baay'ee dabalaa jira. Yoo balleessuu barbaade akkas waan ta'eef magariisa guutummaa isaa balleessuu nan danda'a jechuudha. Asii magariisa tokko magariisa guutummaa magariisi badeera jechuudha. Asii yoon dabaluu barbaade akkasitti dabaluu nan danda'a. Asii immoo wanta kararii kanaan match wal godhu yookiin wanta kalarii kanaan wal fakkaatu dabaluu yookiin hir'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Isaan kun saturation, lightness fi hueing kun jechuudha. Asirraa grade gochuun ni dandeenya jechuudha. Akkasumatti isinitti agarsiisuuf jecha malee karaa gradingiin barumsa guddaa barbaada waan ta'eef asirraa
create gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkasitti magariisummaa isaa dabaluu ni dandeenya. Asirraa yoo dhufne color wheeliin kun jira. Kun desktop irra kan jedhu graph kan jedhu graafiidhaanis kunis baay'ee kan cabudha. Graafii fayyadamne kalarii keenya grade gochuudhaaf kan nu gargaaru amma asirratti dabalne akkasittiin calliseetan akkasitti gochaadha malee kun barumsa barbaada. Normaalii asii highlight isaa xiqqoo ishee dabalu shadow white jira. Whitein kun addeenya isaa nu dabala. Blackin kun immoo dabaluu fi hir'isuudhaaf gurraachina isaa jechuudha. Temperaturein kun yoo daballe gara diiminaatti deema. Asas immoo yoo dhufne gara waan cuquliisa wayiitti nu deema. Wayiin kun baay'ee barbaachisu kalarii jijjiiraa deema. Fediin jira. Vignetiin kun immoo vignetiin kun qarqara viidiyoo keenya irratti gurraachina yookiin addeenya dabaluudhaaf kan gargaaru. Bakka fookasii barbaadu duwwaa keenya akkasittiin vignetii kana fayyada. Asasee yoo deemne addeenya dabalchiisa. Asirraan immoo yoo deemne gara gurraachina dabaluutti deema jechuudha. Wantoonni kun hundumtuu qophachuu barumsa barbaadu. Kan color grading kun viidiyoo qophatti hojjechuudha barbaada. Nama callisee isinitti agarsiise malee maaliif akka fayyadu jechuudha. Kanammoo hunda isaa irraa kaasuu barbaadan reset gochuu dandeessa. Reset yoo gootan bakka duraatti isinii deebi'a jechuudha. Ammoo filterii kanammoo yoo ilaalle ittaane filteriin kun viidiyoo keenya kalariiwwan adda addaa filterii suuraa irratti beektu garuu viidiyoo irras jira. Akkasittiin istaayilii viidiyoo keenya nu jijjiiruu danda'a jechuudha. Akka warraaneetti viidiyoo keenya faana akka deemutti asirraa filannee irra kaawwachuu ni dandeenya. Gosoota baay'ee jiru. Landscape kun jira. Movies jala yoo galle akkasittiin kun immoo fiilmii action irratti baay'ee beekamaadha. Kalariin kun asirra laalle akkasitti filtariiwwan jiran fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gosoota filtarii baay'ee jiru. Akkaataa maqaa qabu mono, retro kana hunda jala night scene yeroo halkanii viidiyoo keenya halkan fakkeessuuf kan nu gargaarudha. Asirraa filachuu dandeenya jechuudha. Gosoota baay'ee jiru. Akka viidiyoo keenya faana deema jennutti filachuu ni dandeenya. Kan itti aanee jiru filtarii kanatti kan itti aanee jiru relight kan jettu kana jirti. Relightii kana kan nu fayyadu viidiyoo kana irratti isinitti agarsiisu. Relightii kana kan laallu yoo ta'e laayitii viidiyoo keenya irratti gochuufidha kan nu gargaaru. Amma yoo ilaalle kun akkuma argaa jirtan background keenya nu jijjiiruufidha jechuudha. Amma laayitii waan yoo fudhanne kalarii isaa jijjiiraa deemne background keenya normal irraa
gara professional view ta'etti akka nu jijjiiruufidha kan nu gargaaru. Asii pointii fi directional godhachuu dandeenya. Pointii naannoo sanarratti, directional immoo kallattii sanarraa nu taasisa. Laayitii asii add godhachuu ni dandeenya. Laayitiiwwan jiran haaraa yoo mallattoo pilaasii kana yoo tuqne haaraa nu dabala. Garuu dileetii asii gochuu dandeenya. Laayitii lama gahaadha yeroo baay'ee. As jala immoo yoo dhufne brightness isaa highlightii kan jedhu laayitii keenya irratti tuqne sirreeffachuu ni dandeenya. Raadiyeesii meeqa hagam akka deemuu danda'u asirraa. Kun studio professional wayii nu fakkeessa. Laayitiin keenya immoo background irratti immoo namarratti immoo lachuu irratti haa ta'u kan jedhu asirraa filachuu dandeenya. Namarratti people yoo jenne namarratti kan inni ta'u, boos yoo jenne lachuu irratti, background immoo background qaba. Amma people lachansaa people duwwaa yoo jedhe nama qofaa irratti ta'a jechuudha. Boos immoo yoo jedhe background fi namarrattis ni ta'a jechuudha. Kunis baay'ee kan namatti toludha. Fiicharii isaa keessaa asii sirreeffachuu dandeenya wantoota nu barbaachisan. Pointii background keenya akkasitti sirreeffachuu ni dandeenya. Kalarii isaa yoo jijjiire akkasitti professional way godhachuu dandeenya. Gosoota baay'ee jiru. Garuu kan natti tole anaan ishee kanadha. Ambeentii kana jala ishee jirtu kanadha. Akkasittiin professional lookii godhachuu ni dandeenya jechuudha. Yoo balleesse normaalisa akkasii. Garuu kanatti yoo deebise it's good. Relaayitii kanatti aanee kan jiru overlay kan jedhu kana. Overlayin kun viidiyoo keenya jalatti nu dabarsuufidha yookiin gara jalaatti dabarsinee edit gochuu B-roll jedhama. Overlay yoo jedhe gara jalaatti dabarsa. Akkasittiin jechuudha. Waa'ee overlay itti dhufna. Booda irratti dhufna waan ta'eef ilaalla. Viidiyoo keenya jalatti galchuufidha jechuudha. Amma yoo xiqqeesse kana background kana jala galaa jechuudha akkasitti. Overlay akkasitti taasisuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa kan itti aanee ilaallu kun immoo basic kan jedhu kun viidiyoo keenya transform gochuu yookiin kallattii isaa akkaataa viidiyoo keenya jijjiiruu, kallattii jijjiiruu, aksiisii isaa jijjiiruu ol fi gadi. Iskeelii kun positionii kan jedhu jala, iskeelii kan jedhu kan ammoo xiqqeessuu iskeelii, roteetii akkasitti iskeelii guddisuu dabaluu asirraa ni dandeenya. Rotation isaa asirraa to'achuu ni dandeenya. Transformii kana jalatti kan nu gargaachisu kan itti fayyadamnu yeroo baay'ee ishii kana kanan isinitti himne ishii kana iddoo kana mallattoo ishii kana key frame jedhamti. Key frame ishiin kun jechuudha. Key frame kun kan ishiin nu gargaartu viidiyoo keenya positionii yoo jijjiirru viidiyoo keenya akka inni sosochii qabaatu yookiin akka inni muuvimentii adda addaa qabaatu nu gargaara. Amma yoon viidiyoo keenya irratti asitti plus taasisee iddoo kana dhufee immoo irratti ammas zoon dabalee iskeelii viidiyoo koo yoon akkas gadi buuse akkasitti naa dabalaa jechuudha. Xiqqoo ishii immoo akkas siqsee keyframe keenya koo yoon dabale akkasumatti iyyuu dhiisee hir'isuu nan danda'a akkasitti. Akkas yoon taasise amma asitti nan dabalee yala akkuma deemaa jiru deebi'ee hir'atee badaa jechuudha. Baay'ee muuvimentii itti nuu kenna viidiyoo keenya irratti. Amma immoo ishii kana bukkee kan jirtu kun ishiin kun keyframe keenya irratti muuvimentiin tokko tokko easy ni jira, easy out, quad cube gosoota baay'ee jiru. Yeroo smooth akka qabaatu yookiin sochiinsa akka namatti tolu
qaxxitaa deemurra suutee yookiin immoo ismuuzii wayii haala namatti toluun akka inni sosocho'u kuwaati kana yoon kaayu jala ismuuzii isaa noormaaliirra isatti irra namatti tola. Kanumayyuu adjasti godhachuu nan danda'a asirratti tuqee add beat kan jedhu kun jira akkasitti. Akkas jijjiiruu nan danda'a. Akkas zoon ol baasee amma keessa akkas baasee duubatti deebisaa jira. Akkasitti keyframein kan nu gargaaru. Keyframein baay'ee editing keessatti baay'inaan kan fayyadamnu keyframeewwan kana. Amma kan isa kanaafis giraafii kana yoon dabale giraafii gosa biraa fayyadamuu nan danda'a asirraa. Kunis baay'ee namatti tola. Akkasitti sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Biitii keenya daballee asuma ammaa kanayyuu akkas waan akkasii wayii ture waan ta'eef asii biitii kana hir'isuu ni dandeenya. Akkasitti jechuudha kan keyframe itti fayyadamnu. Keyframeen baay'ee kan nu barbaachisudha editingii keessatti sirriitti beekuudha qabna keyframe using jechuudha. Asirraa dhufnee ishii mallattoowwan kana irratti yoo tuqne edit godhachuu ni dandeenya. Keyframe keenya asirraa yoo tuqne hir'isuu dabaluu ni dandeenya. Keyframe akkasumas zoomii kana qofa irratti otoo hin taane amma dhufnee rotate yeroo goonu amma asirratti positionii isaa sirreessuu ni dandeenya. Asirratti positionii normaalii taasisne asitti immoo akkas yoo taasisne immoo akkas ta'a jechuudha. Amma rotate isaas immoo yoo barbaanne akkasitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Keyframe baay'ee nu barbaachisa transform gochuu viidiyoo keenya keessatti jechuudha. Keyframeen kun baay'ee kan nu barbaachistudha. Isaanii kan nuti ilaallu maaskiidha. Amma waa'ee maaskii yoo ilaalle viidiyoo keenya irratti gosoota baay'ee jiru. Maaskii noormaalii koo jira. Hin dhoksa jechuudha. Viidiyoo keenya hin kutaa addaanii bakka jirutti. Ishiin kun immoo fiizariidha. Fiizar jedhamti akkasitti. Amma over waan tokko viidiyoo keenya jalatti galchina yoo ta'e amma as jalatti kana jalatti yoo galchina yoo ta'e fiizarii kana fayyadamnee akkasittiin wantoota barreeffamas ta'uu danda'a waan tokko galchuu dandeenya. Kallattii isaa akkatti qabnee jijjiiruu dandeenya bukkeetti. Akkasittiin akkas gochuu dandeenya kallattii tokko dukkaneessuu. Amma viidiyoo kan biraa otoo overlay irra jira ta'e yookiin suurri wayii overlay irra jira kan ta'e otoo ta'e gurraacha kana dhiiseetu suura sana yookiin viidiyoo sana irratti mul'isa. Inni kun immoo maaskiin kun akkasitti kallattii keenya walakkaa kanatti nu hambise. Invertiin kun immoo
kallattii isaa nu jijjiira. Kallattii kana dukkaneesseet kallattii isaa fe'e nu ibsa jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma invertii isaa kana yoo deebise akkasitti jechuudha. Oduu dukkaneessa oolan amma yoon overlay osoo hin dabalee carrisee kana osoon add god taasise viidiyoo amma overlay kana amma maaskii gochuun qaba jechuudha. Asirratti ergan dabalee maaskii kana yoon irratti cuqaase invertii tuqee akkasitti as jalatti tiktok yeroon viidiyoo editingii yeroo hojjennu akkasittiin jechuudha fayyadamuu ni dandeenya. Hiingaan kun ni jira. Akkasitti editii kana ta'uunee waan hunda isaa sirreeffachuu ni dandeenya. Maaskiin keenya akka kanaaf nu fayyada. Wantoota baay'eef nu fayyada. Akkasitti maaskii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee kan nuti ilaalu duplikeetiin kun viidiyoo keenya nuuf daala jechuudha. Kan biraa viidiyoo kana koppii godhee asumatti peesti godha. Duplikeetii yoon taasise viidiyoo kana dabilii taasisa jechuudha. Garuu hin barbaanne duplikeetii itti aanee kan jiru replace. Replacein kun viidiyoo keenya bakka buusudha. Viidiyoo biraa barbaanne search goone jechuudha. Viidiyoo keenya replace gochuu ni dandeenya. Irratti cuqaasee viidiyoo barbaanne filannee as keessa irratti apply gochuu ni dandeenya. Viidiyoo kana bakka buusuufidha jechuudha. Okay, replace ta'ee kan jiru extract audio kan jedhu kun immoo kan nu fayyadu audio keenya viidiyoo keenya irraa gadi buusuufidha. Amma fakkeenyaaf yoon akkas dhufee kana irratti amma audio extract yoon taasise audio kun akkasitti kophaatti naa baasa jechuudha. Audio kana kophaatti edit gochuu nan danda'a. Viidiyoo kanas kophaatti edit gochuu nan danda'a. Amma yoon audio kana irraa akkas bute inni jalqaba sagalee qaba ture ilaala hin jiru. Ergas ga'ee sagalee qabaata. Sagalee kana akka barbaade godhee CD isaa kophaatti qannasee akkasitti akka barbaade akkasitti jechuudha. Extractiin kun akkanaaf nu fayyada jechuudha. Audio keenya edit godhachuuf na barbaachisa. Extractiitti aanee kan jiru motion blurriidha. Motion blurriin kun viidiyoon kun yeroo sochii taasisutti viidiyoon kun blurrii akka inni godhatu. Blurrii akka inni godhatuudhaaf na gargaara jechuudha viidiyoon kun. Directionii filachuu ni dandeenya duubattii fi fuulduratti kan jedhu si'a meeqa ammoo akka inni blur ta'uu qabu maalan asii fudhachuu ni dandeenya. Apply godhees ilaalla. Amma apply godhee xumureera. Expand asii yoo guddise ilaalama fakkeenya. Yeroo sochii blurrii qaba jechuudha. Blurrii qaba baay'ee miidhagaa jiru. Motion blurriin yeroo overlay irratti yeroo fayyadamnu baay'ee nu barbaachisa.
waan nu fayyadu miti. Opacity jira. Viidiyoo keenya opacity yookiin amma akka mul'achuu qaba akkasitti xiqqeessinee guddisuu ni dandeenya. Viidiyoo biraarra yeroo galchinu overlay yeroo fayyadamnu baay'ee nu fayyada. Amma waa'ee reverse ilaallu. Reversal jechuudha. Amma viidiyoo keenya kana reverse yoo godhe duubatti deebisaa jechuudha. Isa fuulduratti deemaa jiru kana reverse godhee haa xumuru ilaalu. Viidiyoo reverse jedha. Isa dura fuulduratti deemaa ture. Duubatti nu deebisaa jechuudha. Ishii kana duwwaa reverse taasisee reversiin kanaafidha kan nu fayyadu. Waan tokko wanta fuulduratti deemaa ture yookiin wanta duubatti deemaa ture kallattii faallaatti deemsisuudhaaf reversii fayyadamna jechuudha. Reversii taanee kan jiru firiizii jira. Firiiziin kun kan inni nu fayyaduuf otoo viidiyoo tokko ilaalaa jirru gidduutti akka suuraatti suura tokko taasise firiizii yoon tuqe amma kanarratti firiiz godhee hin hambisa jechuudha. Akkuma jirutti yaala akka ulaalaa isa si'a lama ta'ee kanaaf otoo viidiyoo keenya firiiz godhee akkasitti nu hambisa jechuudha. Suura isaa qabee hambisa. Firiizees fayyadamuu dandeenya. Kan itti aanu audio effectidha. Audio effectiin keenya fayyadamuu kan dandeenya. Viidiyoo sagalee keenya nuu jijjiira. Gosoota adda addaati. Sagalee keenya edit gochuun asirraa voice filteridha isaa voice changer jira. Voice keenya immoo kan change gochuu danda'u. Qallisa. Raawwatee jira. Gosoota jiran kan keessa barbaadda irra kaawwachuudha ni dandeessu. Kanaaf nu fayyada wanti kuni. Akkasittidha kan fayyadamnu jechuudha. Audio effects reduce noise kan jedhu kun immoo ishii kun jechuudha. Reduce noise kan nu fayyaduuf yeroo viidiyoo tokko waraabnu sagalee keenya duubarra sagaleewwan jiran sagalee qilleensaa ta'uu danda'a, sagalee namaa nu jalaa baasuufidha kan nu gargaaru. Reduce noise kun jechuudha. Kanatti nu fayyada. Reduce noise kanas fayyadamuu ni dandeenya. Garuu xiqqoo ishee effect irratti sagalee keenya irratti effect gochuu ni danda'a. Isa kanaaf sooftiweeriiwwan adda addaa fayyadamuu ni dandeenya. Link kan jettu kun immoo linkii fi unlink jettee jirti. Viidiyoo keenya kana viidiyoo biraa faana walitti hidhuu yookiin unlink gochuufidha jechuudha. Jechuun tekstiiwwan as jala jiran amma yoo sagalee haaraa yoo as jalatti galchine overlay viidiyoo biraa yoo as jalatti galche viidiyoo kana jalatti yookiin istikaroonni jiraachuu danda'u. Wantoota barbaachisan viidiyoo kana jalatti yoo galche linkii yoo jedhe linkii taasisee linkii kana tuqee yoo viidiyoo kana balleesse wantoonni as jala jiranis waliin badu. Garuu immoo unlinkii jedhee yoo balleesse viidiyoo kun duwwaan hin badaa. Sagaleewwan barreeffamoonni viidiyoo kana jala galan garuu noormaalii ta'anii taa'u jechuudha.
Kanaaf linkii fi linkii kun nu fayyada. Walumaa galatti ediitii kana jala kan jiran irraa wantoota ediitii kana jala jiran jechuudha. Isaanis wanti ediitii kana jala jiru viidiyoo kana keenya irratti kan appilaayi gochuu dandeenyu. Viidiyoo tokko irratti appilaayi gochuudhaaf nu gargaara. Wantoonni kun immoo viidiyoo keenya hunda irratti appilaayi gochuu ni dandeenya. Tokkicha isaa irratti add goone viidiyoo keenya jala hundarra taasisuu dandeenya. Viidiyoo keenya tokko irratti taasisuu ni dandeenya. Wantoota kana achi jiran jechuudha. Wantoota audio, text, overlay, effect, caption, aspect ratio, filters, adjustment, sticker, background warra kana viidiyoo keenya guutummaa isaatti jalatti taasisuu ni dandeenya. Audio yoo ilaalle amma audio isa kana hundusaa cufnee audio haaraa galfachuu ni dandeenya. Muut ta'eera audioon keenya yookiin guutummaa isaa cufamee jira. Asii saawundii dabalachuu ni dandeenya. Saawundii haaraa. Copywriting kun immoo garuu TikTokifidha kan inni taa'ee jiru malee copywriting isaa check gochuufidha. Kan YouTube irratti waan hojjetu natti fakkaatu. Sound effectii kana yoo ilaalle sound effectiin baay'ee kan nu gargaaranidha. Baay'een isaanii kan nu fayyadanidha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle warreen kana overlay waan ennaa galchinu irratti fayyadamuu dandeenya. Kana warraan favorite irra kaawwadhedha. Warra kana favorite irra kaawwadheen jira. Trending, moody, transition, variety, game, Halloween wantoota hedduu jiru. Sound effect isaan kun sound design keessatti kan isaan ramadaman. Yeroo video editing sound design irratti ramadaman waan ta'eef video kophaa barbaadu sound designing kun sound effect akkaataa fayyadama isaanii maali iddoo kamitti maaltu akka fayyadamuu qabu gosoota sadii qabu isaanuu. Isaan kun viidiyoo biraa barbaada. Viidiyoo isaanii barbaadu yoo ta'e isinii hojjechuu ni danda'a. Koomentii irratti beeksisuu dandeessu. Viidiyoo kana hamma asitti ilaalta jettu sana like xiqqoo akka hin daganne subscribe gochuu akka hin daganne. Kan biraa kan nuti ilaallu as jala audio jala text to audio kan jedhu kun jira. Text to audio kun kan inni nu fayyadu text keenya asirratti barreeffannee gara sagaleetti nu jijjiiraa jechuudha. Sagalee as jalaa filannee gara barbaannetti jechoota hanga 3,000 qofa fudhataa kan bade baay'ee biti isatu bade malee bareedaadha. Kan YouTubeif hojjechuuf waan baay'ee ta'u fakkaatu. Garuutti kan TikTokidhaaf tekstii tokko barreeffannee asirratti sagalee isaa voice overii ofiisaatiin nu hojjechuu ni danda'a jechuudha. Immoo kan nuti arganu itti aanee extract jedha. Extracting kun viidiyoo keenya irraa audio keenya nu baasa jechuudha. Faayila keenya keessa seennee viidiyoo qabnu tokko irraa asii viidiyoo barbaanne irraa audio keenya filannee fidachuu ni dandeenya. Record kan jedhamu asuma jalatti record goone asii yoo tuqnee turre sagalee record nu godhaa jechuudha. Record nu taasisa. Asumatti jechuudha. As jala viidiyoo keenya jala audio galfachuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kana jechuudha. Amma sound jala yoo seenne saawundiiwwan hedduu fayyadamuu ni dandeenya. Warra hootii ta'an warra amma yeroo baay'ee namoonni baay'een kan fayyadamaa jiran isaan kana jala. Garuu YouTubeidhaaf hin taane copyrightidha isaan kun hundi isaanii akka jiranitti. TikTokiif garuu copyrightiin ta'u. Asii isaan kun search goonee waan barbaanne asirraa bakka search kana search godhannee ni fayyadamuu ni dandeenya. TikTok accountitti link goonee TikTok irraa sagaleewwan jiran fayyadamuu ni dandeenya. Favorite warra godhanne fayyadamuu ni dandeenya. Device keenya irraa immoo sagalee galfachuu warroonni akka isa kana dhugne extract warri ta'an isaan kanadha. Warri viidiyoo irraa gara audiotti jiran audioon isaanii keessaa ba'e. Device kan jedhu yoo tuqne device keenya irra warra jiran soundiiwwan device keenya irra jiran hunduma fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. As keessaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Sagaleewwan barbaanne as keessaa. Akkasitti saawundiiwwan fidachuu ni dandeenya. Export godhannee as jalatti saawundii keenya fayyadamuu ni dandeenya. Kan tuuliin itti aanee jiru kan nuti ilaallu tekstiiwwan as jala jiran hunduma ta'ee sabtaayitilii ta'uu danda'a. Tekstii bakka nu barbaachisutti add text jennee tekstii haaraa
fakkeenyaaf night callisee yoo akkatti barreesse asii expand gochuu nan danda'a kallattii isaa bakka taa'uu danda'u akkasitti foontii fayyadamuu dandeenya. Foontiiwwan barbaanne as keessatti foontii kan diivaayisii keenya irra jiru ta'uu danda'a. Istaayiliin jira ittaanee istaayiliiwwan barbaanne asirraa fayyadamuu ni dandeenya. Istaayilii barbaanne irratti akkasitti ammaaf noormaal irraan kaa'aa maaliif wantoota baay'ee ilaalla waan ta'eef istirookiin keenya qarqaratti doo taasisuuf jechuudha. Alaabaa gurraacha kana yoo ilaaltan keelloo kana yoo ilaaltan istirookii qaba jechuudha. Asirraa widsiisaa yookiin amma inni nuu ga'u qabu akkasitti sirreessuu dandeessu. Istirookiin nu fayyada yeroo baay'ee maaliif amma yoo wanta adii irra bu'e kun amma bakka adii kana yoo ga'e akka mul'atu taasisa kun garuu istirookii kana ta'uun balleessee sirriitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Garuu istirookiin keenya barreeffama keenya kan nu fayyada. Ittaanee kan jiru giloon jira. Giloon kun istirookii dura nan balleessa. Giloon kun immoo barreeffama keenya irratti ifa duubarraan taasisa jechuudha. Ifa wayii duubarratti nuu taasisa. Amma akkasuma taasisa immoo fakkeenyaaf asii reenjii isaa yoo dabalee opaasitii yoo qannase intensity isaa yoo qannase hir'isa akkasitti ifa isaa nuu dabala jechuudha. Xiqqoo ifa nuu dabala. Istirookii xiqqoo ishii giloo gochuu ni dandeenya. Akkasitti fayyadamuu ni dandeenya. Effektii isii kana jalammoo yoo seenne tekstiiwwan effektii jiran nu fayyadamuudha. Asirratti akkuma argitan warra kana keessaa akka barbaadne kan barbaanne asii filannee irra fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkasitti qoqqoodamanii jiru beezikii luminaansi malti karaar kan jedhan jiru. Luminaansi jala yoo ilaalle akkasitti hin jira. Malti karaariin jiru yiloo jalaa yoo fudhanne wanti kanneen namatti tolan jiru. Isaan kun kan baay'ee namatti tolanidha. Reediin jiru, biluu pink warra akkas jedhan jiru. Ittaanee kan jiru gubbaa kanarraa animeeshin kan jettu jirti. Animeeshinii jalaa immoo inni akka dura laallee turre tekstiidhaafis animeeshiniin jira. Yeroo keessa seenu yeroo bahu akkam akka ta'u warra akkasii gosa baay'ee jira. Anzala fayyadamuu dandeenya. Akka tekstii keenya faana deema jennutti fayyadamuu ni dandeenya. Anzala aawutiin jira. Iddoo kana yoo ilaalle akka bakka ta'u qabu filachuu ni dandeenya. Aawutii irratti asii adjust godhachuu dandeenya. Dureeshinii keenya sekendii meeqaaf akka turuu qabu akkasitti iddoo keenya. Loop kan jedhu kun tekstii keenya yeroo taa'u yeroo walakkaa taa'u akkam akka ta'u akkasitti gochuu dandeenya. Yaadnee kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Faastii isaa asii suuta ichisiisuu ni dandeenya. Sheek gochuu ni akkasitti fayyadamuu ni dandeenya. Isloosii faastii isaa asii sirreeffachuu ni dandeenya. Tekstii irrattis akkasuma kiifireemii kana fayyadamuu ni dandeenya. Tekstii irratti akkuma achitti fayyadamne kiifireemii kana tekstii irrattis fayyadamne bakka bakkatti sochoosuu ni dandeenya.
Fakkeenyaaf asirratti yoo taasise iddoo kanatti immoo dhufee tekstii koo yoo iddoo kana fide laala akkasitti deemaa jechuudha. Walakkaa kana dhufee yoon giraafii koo irra tuqe giraafii kana fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Akkasitti akkasitti adjust godhachuu illee nan danda'a. Biitii itti dabalee jechuudha. Akkasitti akkas dhufee akkas taasisee akkatti ol baasee illee dhumarra gadi buusuu nan danda'a. Akka laala akkasitti tekstii keenya fayyadamuu ni dandeenya. Kiifireemii tekstii irrattis fayyadamuu ni dandeenya. Azala viidiyoo tekstii keenyaaf isum dursa sirreeffachaa turre istaayilii animeeshinii wantoota kana sirreeffachuu ni dandeenya. Duplikeet gochuu ni dandeenya. Tekstii keenya waan biraa uumuu ni dandeenya jechuudha. Tiraakingii kana yoo laalle amma fakkeenyaaf tekstii keenya irratti tiraak yoon uume amma dhufee yoon tekstii koo kana tiraak taasise dhufee yoon harka kana irratti asirratti start tiraak yoon jedhe harka sana naa hordofaa jira. Bakka harki sun deeme hordofee deema. Harki yoo gadi bu'aa yoo mataa irratti yoo tiraak taasise qaama barbaade tokko irratti yoo tiraak taasise hordofeetu deema jechuudha. Qaama sana hordofee deema over tekstiin keenya jechuudha. Akkasitti fayyadamuu dandeenya. Tiraakingii haa xumuru. Akkuma argaa jirtan harka kana hordofee deemaa jira jechuudha. Harkaan wanta tiraak taasise waan ta'eef harka hordofee deemaa jira jechuudha. Akkasitti tekstii tiraakingii fayyadamuu ni dandeenya. Tekstii jalaa tuulii kan biraa dirooyin jira. Diroo kana fayyadamuu ni dandeenya. Gosoota dirooyingii baay'ee jira. Asirra tuttuqaan jira. Fayyadamuu ni dandeenya. Akkasitti akka barbaadetti fayyadamuu ni dandeenya. Iddoo kana peensiliin jirti. Asii immoo brush tuuliin jira. Asirraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Isa barreessaa turre. Peensilii keenyatti yoo deebine asii noormaalii yoo barreeffachuu yoo barbaade akkasitti bakka brush gochuu barbaade irratti barreeffachuu ni dandeenya. Hardiness isaa dabaluu hir'isuu, opacity isaa dabaluu hir'isuudhaan opacity isaa fi hir'isee jira. Akkasitti kanarii barbaade filannee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Waan barreessuu barbaade tokko barreessuu ni dandeenya. Amma paatarniiwwan kanaanis irratti barreessuu ni dandeenya. Akkasitti yoo barreessa opacity isaa yoo dabale wantoota jala jiran hundumaa irratti draw gochuu ni danda'a. Ishii kun immoo erase gochuudhaaf kan barbaachistudha. Erase gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Tekstii erga laallee itti aanee kan nuti ilaallu overlay ilaaluu dandeenya. Overlay xiqqoo ishii duraan ilaallee turre
overlayin jalatti kan galu jechuudha. Amma viidiyoo kana dura overlay goonee turre. Overlay kana akka barbaanne gochuu ni dandeenya. Akkuma viidiyoo irratti ilaalaa turre overlay keenya wantoota achirratti viidiyoo keenya isa meenii kun B-rolls jedhamu ni beekama. Isa gubbaa warra gubbaa irratti warra hojjechaa turre viidiyoo kana overlay keenya irratti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Hunduma isaa background gochuu, relight, effect, adjustment hojjechuu ni dandeenya. Layer, duplicate, masking hojjechuu ni dandeenya. Masking wanta isa viidiyoo kana jala gubbaan jalli isaa akka baay'ee mul'anne taasiseera jechuudha. Akkasitti maaskii gochuu nan danda'a viidiyoo. Kana hunda fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Motion blur, stabilizer hundumayyuu viidiyoo kana irratti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Effektiiwwan fayyadamuu ni dandeenya. Overlay keenya irratti akkatti fayyadamna jechuudha. Effektiis laallee turre. Effektiin kun immoo dura laallee irra xiqqoo ishee amma ta'e. Add effect jennee blur gochuu ammarraa deemaa fakkeenya. Asirratti blur searchii waan taasisa. Blurrii fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Asii viidiyoo guutuu irratti apply gochuu nan danda'ama blurrii. Amma isaa qandasee hir'isee adjust gochuu nan danda'a. Blurriness isaa akkasitti guddisuu nan danda'a. Akkatti xiqqeessuu nan danda'a. Akkasitti effektiiwwan viidiyoo keenya irratti guutummaa isaa irratti fayyadamuu ni dandeenya. Warra duraan immoo viidiyoo tokko kana qofa irratti fayyadamuu barbaada yoo ta'e viidiyoo kana irratti tuqeete irratti apply gochuu nan danda'a. Yookiis immoo asii immoo akkasittiin keessee isa duwwaa qofa irra taasisuu nan danda'a. Effektii koo jechuudha. Effektii fayyadamuu barbaade akkasitti fayyadamuu ni dandeenya. Effektisiiwwan shaakallii keessa sirriitti kan ooludha. Kaapshiniin kun immoo jalatti ofiisaatiif ni barreessuu danda'a. Kaapshiniiwwan gosoota isaa filachuu ni dandeenya. Kanaan jira. Istaayilii adda addaan ni jiru. Ingiliffaa fi Ingiliffa irratti kan hojjetu baay'inaan Ingiliffaa fi afaanota asirra jiran afaan Oromoo hin jiru. Afaanota muraasa irratti kan hojjetu nama Chaayinaa, Jarman warreen akkasii irratti Ispaanish hojjeta waan ta'eef kaapshinii viidiyoo Ingiliffaa irratti kan hojjechuu dandeenyu. Kaapshinii filachuu ni dandeenya. Ittaanee aspect ratio keenya duraan laalleerra. Aspect ratio keenya waaniif akka barbaannu filachuu ni dandeenya. Filtersii kan dura nuti fayyadamne viidiyoo tokko duwwaa irratti. Ammas viidiyoo tokko irratti filachuu ni dandeenya, kaawwachuu ni dandeenya garuu overlay ta'a. Inni dura viidiyoo irratti sana irratti apply ta'a. Viidiyoo hin mul'atu jalatti. Amma filterii kana yoo fayyadame iddoo kanatti kun akkasitti jalatti gala. Garuu duraa yoo fayyadame viidiyoo kana keessa ta'a malee hin mul'atu keessa. Viidiyoo sana keessa seeneetan filter kan jedhu barbaadeen filter kan jettu kana barbaadeen as jalaa irraa kaasuu danda'a yookiin irratti dabaluu danda'a ture. Amma garuu jalatti nu gala. Overlay ta'a yookiin jala gala jechuudha. Jala galee akkasitti guddisachuu gara barbaadetti expand godhachuu nan danda'a. Akkasitti fayyadamuu danda'a jechuudha. Filtersii kana jala kan itti aanee jiru adjustmentiin jira. Filterii kanas waan tuqee adjustmentiin jira. Kunis brightness isaa, contrastii wantoota akkasii dabaluufidha kan nu gargaaru. Kanas fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kun kalarii isaa grade gochuudhaaf nu gargaaru. Fayyadamuu ni dandeenya akkasitti. Stiikerii jira asii.
Istikariiwwan gosa hedduu jiru. As jalaa warra barbaanne istikariiwwan asirraa filachuu ni dandeenya. Mallattoowwan adda addaa subscribe batanii warreen akkasii fayyadamuu ni dandeenya. Asirraa kana yoo fayyadame akkasitti irra naa gala jechuudha. Asirraa mallattoowwan subscribe faa yoo barbaade asirraa fayyadamuu ni danda'a. Like kan jettu jirti. Akkatti istikaroota fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Istikaroota hedduutu jira. Laalleedha kan nuti fayyadamnu. Istikaroota kanaaf animeeshiniin jira. Wal fakkaataa jiru. Baay'ina isaaniitiin select godhachuu ni dandeenya. Draw gochuu wantootni tekstii irratti fayyadamaa turre tokko ni jiru. Dhumarratti background kan jedhu kana jira. Background jechuun amma viidiyoo koo kana yoo akkasitti naa jira ta'e yookiin immoo viidiyoon koo citee jira yoo ta'e akkasitti kalarii background koo kalarii wayii duuba buufachuu ni danda'a. Akkasitti yookiin immoo blur gochuu ni danda'a. Amma akkasuma taasise akkasittiin filachuu ni danda'a. Yookiin imeejii suurota jijjiiran as jala reekoomandi ta'anii jiran akkasitti fayyadamuu ni danda'a. Ofiifan barbaade yoo ta'e immoo pilaasii kana tuqee asirra kanan barbaade suura ad gochuudhaan ni danda'a jechuudha asirra. Akkasitti kan fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Background keenya filachuudha ni dandeenya. Egaa viidiyoon keenya akkana fakkaata ture. Wanta hedduu laalleerra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya akkasumas viidiyoo kana like gochuun dagatiin nu jajjabeessa. Koomentii wantoota akka irratti isin hojjetamu barbaadan irratti nu barreessaa. Yoo viidiyoo kana amma asitti ilaaltanitti ta'e viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti akka viidiyoo tokko fudhadhee guutummaa isaa edit godhee akkamittiin akka edit godhu viidiyoo sana overlay akkamitti akka fayyadamu tekstii akkamitti akka fayyadamu wantoota fayyadamu hunduma isaa akkamitti akka edit gochaa jiru akkamitti akka edit godhu isinitti agarsiisa. Viidiyoo tokko fudhadhee jechuudha. Viidiyoo sana irratti isinitti agarsiisuu nan danda'a. Akkasumas graphics design bilbila keenyaan akkamitti akka graphics yookiin thumbnail akkamitti design akka goonu isinitti viidiyoo itti aanu keessatti qabadhe warra kana lamaanis qabadhe naan dhufa waan ta'eef chaanaalii kana subscribe gochuun dagatiin. Viidiyoo biraan hamma wal agarruutti nagaadhaan tura.